maaltu si yaaddessaa? Yaa qabda taanaan maaltu si yaaddessaa? Bakka feetee deemtee hojjechuu dandeessaa. Isaan har'ammoo waa'ee chiikota irraa dubbachuuf deemaa jechuudha. Himna jaalatanii jibbitanii. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hundumti keessan iddoof lafa jirtanitti nageenyiif jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha warroon YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan gamanumaan isin affeerra. Egaa akkuma beekamu samoona kana babbadeen jira. Babbaduu koottis immoo warroonni maaltaatii baddee naamnaan jecha na gaafataa jirtan hedduun keessan ni jirtu. Akkuma beekamu jireen biyya ormaatuuni yeroo tokko kabar nama gooti maaf kabar nu gooti jechuun dandeenyu waan ta'eef haga ishee harka jirrutti haga kabarii harkaa baanutti immoo isin tsaloota arguudin mana allaa beqa akkasii beetasaboochee har'ammoo waa'ee chiikota irraa dubbachuuf deemaa jechuudha. Waraqaataa Maammadootu nu miidhee Maammadootu nu ajjeesee Maammadoon qarshii keenya nyaatee Maammadoon jaalala isaatiin nu ganee Maammadoon nu ajjeesee argaa Maammadoo jechaa turtan. Saa walallaa waliin soomu bamarrajaa harkaa qaba jechuudha. Bamarrajaatu nu harka jiraa jechuudha. Okay, har'ammoo likkii walii himna jaalatanii jibbitanii. Likkii walii himna. Maammadoos likkii itti himna. Faaxees likkii itti himna jaalatanii jibbitanii. Hamma dhumaatti huna faana turtan kan wajjin ilaallu ta'a. Kan wajjin ilaallu ta'a. Yoo harka wal deeffannaa taate dubbiini akkasi. Yoo garuu ammoo dhugaarratti dubbanna yoo ta'ee dhugumarra dubbannaa jechuudha. Roqaataa jaalalaan nu miitan jettanii amma kunoo jaalalaan qirxif nu gootan jechuudha. Akkami jiraanna nu. Kanaaf mee hamma dhumaatti na faana tura. Viidiyoo tokko daawwannee walitti deebinee waan wajjin dubbannutu jira waan ta'eef hamma dhumaatti na faana ta'uu hin dagatina. Hojjetaa mana baankii ajliin asaartii bilbila walaatti shafeerte jechuudha. Anis itti siqeen laalee gaafa laaluu bilbila irraa fudhachaa jira. Maali akkamitti bilbila keenya taasilaa waliin jirra dhee gaafannaan indee naa kenni naan jedheetti. Nama bilbila gaafate hundumaaf kennetti ishee. Jennaan akkamitti silaa waliin jirta akkamitti isaa bilbila laattas hin jedhee. Haa ta'u akkamitti irraa fuutan jennaan qalabatii godhatteerti yaa. Achi ani hin beekne kaan aan jedhee. Akkuma dhageessanii qeerroon kun jechuudha. Shabaabni kun qeerroon kun lafaa dhufaan kun jaalala ishiitiin dhoobachaa daa'imummaarraa jalqabee amma dhumaatti jaalala ishiitiif jecha miidhamaa ture. Si faanan jira jetteeni hojii jiraataa turanii nagaheera jaalalli kee. Nagaheera jaalalli hiyyeessaa nagaheeraa jechuudha. Hojjetaa baankii heerumee jira. Kan si caalutti heerumee jira jettee. Gaa'ela hojii godhatanii waadaa waliin qabanii waa hedduu qaban. Maaltu hanqate? Waan hanqate garuu jarumatu beekaa. Haa ta'u malee akka nama tokkotti akka nama yaada kennu tokkotti jechuudha. Maaltu hanqate? Kana dura jaalalaan turanii wajjin jiraataa turanii ishiidhaaf jedhee aarsaa hedduus kaffaleera. Ishiinis isaaf jettee aarsaa hedduu kaffalteerti. Garuu hoo amma maaltu uumamee jaalalli isaa kun ishii jibbisiisee nama biraa filachuutti iddoo deemtee hundatti lakkoofsa ishii raabsuun kabaja abbaa manaa ofiitiif dhabuu mul'isa kun. Kana yoo jedhu keessan irraa qofa dubbattaa girmaa akkanaan hin jenne. Ani waan obboleewwan kootirra gahu akka gahu hin feene waan obboleessa kiyyarra akka gahu hin feene hin deeggaru waan ta'eef. Nama isarra tashaalee wayii yookiin isarra jijjiirama qabu yoo arginu maaf jenna. Jaalalli qabeenyaan erga hin madaalamne. Jaalalli erga bifummaan namummaan hin madaalamne maaliif abbaa warraa ishee duraa kana jibbitee
nama biraa filatte mee wajjumaan laalle deebina nafaana ufteeti araaramtu jettanii miti kana akkamitti yaada jirtanii jedheen isa diddeeshinaan jedhan akkam maal diddiree hin araaramtee diddeeshii waan baay'ee nutti himte maali wanti isheen nutti himte maatiin erga isheen natti himanii jechuudhaan naan jaalatu si bakka waan adda addaa jira beektaa nuti ollaadha jechuudha dura wal beekna haaraa miti nuti waliif jechuudha maatiin isheetis aniif ishiinis egaa akkuma inni jedhee tokko sin jiraa immoo na ajjeesaa maal inni hiyyeessaa na ajjeesaa jettee sababa akkasii himataa turtee yaada jedhamu jira. Kana dura gaafa wal jaalatanii gaafa walitti dhiyaatan san na ajjeesaan sun eessa dhaqee qabeenya hin qabaa hin qabuun sun gaafa duraa san eessa dhaqee amma qabeenyaaf akkamitti filachuu yaaltu ishee. Kanaaf wanta tokko osoo ittiin seeniin dura maaltu jira ani nama akkamii nama daaluudha nama san faana deemuu danda'a yaadni kiyya hoo faana nama san faana na bulchuu danda'a yaada jedhu san laaluun barbaachisaadha. Bultiin qoosaa miti bara. Anaaf ati bultii argine arguu baachuu dandeenya garuu ni dhageenya. Akka dhageenyutti yoo ta'e bultiin qoosaa miti. Bultiin har'a diigdee kan boru jaartuu miti. Ishiin okkee nama kana dhiiftee jirti deemtee jirti haa jennu asiyuu. Nama kana tuffattee hiyyeessaa dhiiftee deemte dhiisi kan nama kana. Ishiin deemtee nama heerumtu sanitti namni sun ishiidhaaf respektii waan qabutti fakkaata. Namni kun ishiidhaaf akka nama duraa san waan ta'uuf itti fakkaate moo akka waan san. Gaafa xiqqaa balleessitus bar abbaan warraa kee duraa sun bar waan ati akkana gootuuf jedhee si quxeessuu danda'a. Kanaafi filannoo keessan akkas gochuurra filannoo keessan nama tashaale yookiin immoo abbaa qabeenyaa filadha jechuurra namuma kee itti dhiyattee jaalattee itti dhufte sanii hanqinni kee waan akkanaatu jira hanqina akkanaa kana sirreeffadhu waan akkanaa kana sirreessi waan akkanaa kan akkana godhi jettee gorfachuutu caala malee filannoo kee nama biraa filachuu nama biraa faana ciisuu nama biraa faana jiraachuu yoo filatta ta'e namni sun illee gaafa ati akkuma ati gattee deemte isaa inni illee si gattee deema waan ta'eef gaafsan geemii ofirratti taphachuudha malee jireenya kee fooyyessuu miti. Kanaaf itti yaaduun barbaachisaadha. Mee ni ilaala viidiyoon biraallee ni jira. Mee hamma dhumaatti ilaala. Dhugaan baay'ee natti dhagahame akka kiyyatti. Harkaan yaadeen deemaa malee kan waliin jiraadhu kan jedhu dhaga'aa turte. Garuu ani waan dhugaa natti fakkaanne wantichi. Dhuguma hin gootiseen si waliin qofa beeki jiruun koo haga dhumaa ejjennoon koo jabaadha qilleensi illee narraasu waadaadha du'a malee homtuu gargar nun baasu jettee naaf seentee turteen kakattee galtee itti dhufte sanii hanqinni kee waan akkanaatu jira hanqina akkanaa kana sirreeffadhu waan akkanaa kana sirreessi waan akkanaa kan akkana godhi jettee gorfachuutu caala malee filannoo kee nama biraa filachuu nama biraa faana ciisuu nama biraa faana jiraachuu yoo filatta ta'e namni sun illee gaafa ati akkuma ati gattee deemte isaa inni illee si gattee deema waan ta'eef gaafsan geemii ofirratti taphachuudha malee jireenya kee fooyyessuu miti. Kanaaf itti yaaduun barbaachisaadha. Mee ni ilaala viidiyoon biraallee ni jira. Mee hamma dhumaatti ilaala. Dhugaan baay'ee natti dhagahame akka kiyyatti. Har'a maaltu fidee waadaa naaf galte diittee orma jaallattee sirbu. Osoon kooti siin jedhee mataa irratti si baadhu dhangaa jaalala dhugaa waakki malee siif laadhu. Dhagaa jirmatti bu'ee of cabsee of kunuunsee akka dhala dhabaatti ofirra si kunuunsee osoon si gammachiisuuf ofiif gaddee laaladhu of gatee siif jiraadhee ofirra si jaalladhu. Biqiltuu jaalalaa koo fichummaatti kolaaftee maaf dugdanatti galtee imimmaan koo lolaaftee egaa erga deemtee tole kaa iyyus bu'aa hin qabu kanan sirraa dhabe immoo rabbiin biraa hin dhabu. Walaloo ajaa'ibaa tokkos
isin affeereeraa. Nama deessitus waliin turre kaleessaa naganteef sina baaru sin eebbisa maleessaa. Jiruun sitti haa tolu gammadiitiin milkaa'e umuriidhaan jaariitii biyya lafaarra taa'e. Akka qaroo ijaatti hunduu si haa laallatu kanatti filatte sun naa ol si haa jaallatu. Madaan jaalala dhugaa har'a na baasus kophaa ganama nagaaf tokko kan har'a sii roobe kun naafis numa copha. Gantummaa keetiin gargar cabnus akka dhagaatti hamaa kee immoo hin fedhu sitti haa tolu nagaatti. Kana fakkaata ture dhugaa dubbachuudhaaf an akka nama tokkotti gocha ta'uu fi raawwatamuu hin qabne jedhee ni yaada. Kanaaf ara Chikoch, ara Mammado, ara Faaxee waliif yaadaa malee wal malee maal qabna nutis isin malee hin qabnu isinis nu malee hin qabdan maaf wal miina waliif haa yaadnu walaa deeggarru qabeenyi fixeensaa hin argamaa hin dhabama garuu jaalalli hin bitamu qarshiin maaf madaaltu qarshiidhaan qarshiin hojjetamee dhufaa warra jaalalli yoo jiraate baraatti biliyeenara ta'uu dandeessa qarshii yoo jiraate yoo jaalalli jiraate qarshii bar buru ganama osuma karaa deemtu rabbi si kennuu danda'a rabbi si kenna waan ta'eef love is first okay guys kanaaf akkasii yaadaaf qeeq keessan jechuun koomentii kana jalaa barreessa akkanaaf barreessan barbaadaan badiin kan mucattiiti moo kan mucaatti kan jedhu naaf barreessa koomentii azalatti jechuudha. Kanaaf viidiyoo koo har'aaf qabadhee dhufe kanuma hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa horaa bulaa baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabaja warroon YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanalii keenya subscribe like share gochuun dagatinaa baay'ee isin jaaladhaa turtii gaarii qabaadhaa.